Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna, Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Kabyoo nageessanii, nagaa keessanii. An nagaa kootii galata Waaqayyoo abbaa nagaa keenyaas haa ta'e nama isaatii kana sanuu taasise. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga bara haaraa irraa kan geenye qaammee tokko Paaqumee tokko akkasuma sooma yoo dixxenne kawwamu baga nagaadhaan geessanii Waaqayyo gooftaan bara dhiifamaa nuu gochuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Har'a immoo mata duree bara haaraa jalatti bifa dubbisaatiin wanta tokko isiniifan dubbisa. Wajjiniin taanee akka caqasnu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru, Ameen. Bara haaraa akka Yohaannis afaan warqee barreessetti mucaaqoo barri haaraan kan gammachuu kan nagaa fi fayyaa akkasiif ta'u ni barbaadda. Egaa osoo hin eegalin machiin sirbaan fi hojii cubbuudhaan dabarsuuf hin karoorsini. Barri haaraa guyyaa jalqabaa qofa osoo hin taane guyyoota hundumayyuu hojii cubbuun hin eegalini. Waaqayyo kan gammachiisu hojii gaarii tokko jedhii eegali malee. Guyyoonni hamoo yookaan gaarii kan tahanii uumaan akkas tahanii miti. Guyyaan gaarii yookaan hamaa akka ta'u kan taasisu nudha. Kibxanni baranaa kan bara darbee irraa akka adda miti. Adda kan taasisu cimina yookaan dhibaahummaa qofadha. Hojii qulqulluu kan hojjennu yoo ta'e guyyaa har'aa qofa osoo hin taane barri haaraa nuuf gaariidha. Cubbuu kan hojjennu yoo ta'e immoo guyyaa qofa osoo hin taane barri haaraayyuu hamaa fi gidiraan kan guutame ta'a. Bara haaraa hojii gaariin kan eegallu yoo ta'e barichatti wanta nuti raawwannu hojii kamirrattiyyuu dhiibbaa gaarii qabna. Soomaa fi kadhannaan akka cimnuufis galaa nuuf ta'a. Machiin sirba gaddaan kan jalqabnu yoo ta'e immoo bara keenya guutuu akka rakkannetti dabarsina. Jireenya keenya wanta nun fayyanneen dhiibna. Daabiloosis kan bareechee waan beekuufi bara keenya hojii cubbuun akka eegalluufi nu kakaasa. Fedhii keenya balleessee ija laphee keenyaa jaamsee sirbaa fi machiin akka jalqabnuufi karaa garaagaraan iyyaa jira. Namni dhibaahanii guyyaan koo gaarii yookaan hamaa kan ta'u sababa koon miti jedhee amana. Akka keetti amananus guyyaa hamaadha jedhu kana hojiin gaariin ni hojjetama jedhee hin yaadu. Yoo hojjetus akka hiika hin qabneetti lakkaa'a. Dhibaahummaadhaan miidhaa akkamii akka qabus hin hubatu. Fayyina osoo hin raawwatin bara isaa guutuu akkasumatti dhiibaa osoo akkatti jiru foonii fi lubbuu isaatti miidhaan akka dhufuufi daabiloos ija laphee isaa waan jaamsuufi kaayyoo diinaa jalaa baqachuufi humna dhaba. Lubbuun keenya naannoo xuraa'aatti awwaalamtee akka haftu nu taasisa. Yaa obboloota koo nuti garuu kan hubachuutu nurraa eegama. Addunyaa kanarra cubbuun ala wanti hamaan akka hin jirre beekuu qabna. Hojiin alaa wanti gaariinis akka hin yaanne hubachuu qabna. Kanaafis guyyaan Waaqayyo gammachiisnee jiraachuu akka qabnu beekuufis hubachuu qabna. Dhugaatiin gammachuu hin fidu. Gammachuu kan fidu kadhannaadha. Gammachuu kan argannu sagalee Waaqayyoo dhaga'uu irraati malee machiirraa miti. Machiin badii lubbuu fida. Sagalee isaa dhaga'uun garuu fudhatamuu fida. Machiin iji laphee keenyaa akka jaamu taasisa. Sagaleen Waaqayyoo garuu iji laphee keenyaa dukkanoofte akka iftu taasisa. Ijoollee koo gammachuu biyya lafaa kana tuffattanii ishee gammachuu samii akka barbaaddu ogummaan kamuu akka hin jirre isinittan hima. Kan yoo qabeenya keenya taasifanne jireenya keenya samii dursaa kan kenninu yoo ta'e wanti addunyaa kanarraa yoo nutti hafeeyyuu nu hin fayyadu. Jaallatamtoota koo barri haaraa yoo dhufu waa'ee wantoota kanaa of eeggannoon yaaduu qabna. Kana raawwachaa waa'ee
bara isa dhufuu haa yaannu. Kana kan raawwannu yoo ta'e guyyoonni kee akkasumaan dhumanii barri kees ariitiidhaan hin darbani. Faarsaa Daawitii boqonnaa 77 yookaan 78 lakkoofsa 3 irraa. Guyyaa guyyaan ayyaana haa taasifannu jennee kan isaaniif ibsinu kanadha. Ayyaanni keenya guyyaa guyyaanii ta'uu qaba. Ayyaanni kiristaanotaa waggaa fi guyyaan daangeffamuu hin qabu. Manni kiristaanaas torbaniin, ji'aan, waggaan kan kabaju ayyaanonni akka jiraatu gochuun ishee yeroo hundaa kan irraa fagaachuu akka hin qabne hubachiisuufi. Barri dhufu kan milkii, kan gammachuu fi kan jaalalaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo bara eebbaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara dhiifamaa, araarri fuula isaatii nuuf baay'atu akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Waa'ee mata duree bara haaraa jalatti kana ilaalle mata duree itti aanu jalatti immoo amma isaatiin meeqa mata duree jedhudha. Monoksee callisaa Abbaa Hinxiyaanos callisuun jireenya qulqullummaa fi qofummaan kan beekaman qulqulluu monokseen callisaan Abbaan Hisxinoos gadaama Hisxinoos keessatti isaan dubbatan keessaa waa'ee callisuu raawwachuu irraa dubbachuun ni salphata. Haa ta'u garuu lapheen gara Waaqaa kan baatu dubbachuun miti. Gara Waaqayyootti dhiyaachuu kan dandeessu jechaan miti. Yeroo tokko ani callisaadha haa ta'u garuu callisuun koo imimmaan koo irraa humna akka qabu natti dhagahama. Callisaa ta'uun onnee koo jechootaan waan guutamanii fi Waaqayyo osoon itti hin dubbatin ni dhagaha. Qulqullummaa ni xuraa'ina argamuu wajjin wanti walitti fidu hin jiru. Qulqullummaan laphee wajjin malee. Eenyumti illee ofii isaatti gaarii mitiiti. Dhiifama Waaqayyoo irraa barbaachisa. Ani monoksee waanan ta'eef isinirra kanan waa'ee sinitti fakkaata. Hin wayyu. Balballi dhiphoonii gidiraanii kan guutamtedha. Tokko namaa fi qormaanni tokko ni jira. Waaqayyo hunda keenyayyuu ni barbaada. Inni eenyutti illee isa irra akka adda hin baane akka gatamu hin barbaadu. Ani garuu wantin gochuu danda'u yoo jiraate callisuu barachuu qofa. Waaqayyoon galateeffadha. Waa'ee abbaan keenya nu dabarsan jalatti waliin ilaalleerra. Mata duree itti aanu immoo eenyummaa keetiin of hin tuulini mata duree jedhudha. Hundumti kun wantoota wal qabatanuu fi wantoota cubbuurraa akkamitti itti fagaachuu dandeenyu wanta jedhamu karaa abbootii keenyaa nu qaqqabedha. Kanas isiniifan dubbisa. Ana wajjiniin Waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u. Ameen. Eenyummaa keetiin yookaan maatii kee kabajamoo ta'aniin yookaan sanyiiwwan keetiin of hin tuulini. Ati waan gaarii nama hojjetu yoo taate yoo hin taane namoota waan gaarii hojjetan waliin firummaa qabaachuun yookaan abbaa sadarkaa ta'uun kee waan gaarii maal siif gochuu danda'a ree? Kabajni firoottan keetii ofii isaatiin kabaja dhugaadha. Haa ta'u kabaja dhugaadha haa jennu. Kabaja akaakilee fi abaabilee bu'uura kee ta'an ilaaluu ni barbaadda. Awwaalcha isaanii bani haftee lafee isaanii caccabaa isaanii argatta. Kuni hoo si boonsa laata? Sooressoota irraa maatii beekamaa fi sabboontota irraa argamtee nama abdii hin qabne gaarummaa fi hojii gaarii hin qabne ta'uurraa ilma hiyyeessaa taate qulqullummaa fi nama gaarii yoo taate siif wayya. Maatiin kee kan kabajamanii fi sadarkaa guddaa irra kan ga'an ta'anii ati nama salphate yoo taate bu'uura firoottan kee irraa argatte jiksaa jirta. Namni qajeelaa ta'ee fi suutaanii kabajaa fi of ga'e nama kabaja argate dhabuu irraa wayya. Kabaja argatte kana eeguu fi tursuu yoo hin dandeenye firoottan kee kabajaman maal gochuu danda'u ree? Waan akka barruu ni barbaaddaa? Waan tokko baruu ni barbaaddaa? Garuu akka hin dallanne firoottan keetti boonuun waan tokko mul'isa. Ati hiyyeessaa fi rakkataa ta'uu kee mul'isa. Kan kee kan hin taane qabeenya namoota biroo fayyadamuu kan barbaaddu duwwaa kee kan jirtuu fi uffattee faayamuu kan barbaaddu ta'uu agarsiisa. Kanneen ni fayyadamta. Wanti jedhamu
ni shakkisiisa. Sababiin isaa wanti liqeeffatamte kan kee miti waan ta'eefi namoonni si fakkaatan gaarummaa namoota biroo kan agarsiisanii fi dogongora isaanii kan labsanidha. Kabajni kee gaarummaa keetiin malee sanyiiwwan keetiin miti. Hojii keetiin malee firummaadhaan miti. Ameen. Galanni Waaqayyoof. Deessuu haadha isaaf ulfaata fannoo isaaf haa ta'u. Mata duree kana hundumaa jalatti wanta guddaa akka barannu abdii guddaan qaba. Yoomiyyuu taanaan jireenyi Waaqayyoon alaa, jireenyi Waaqayyoon ala eegalan, hojiin Waaqayyoon alaa, qabeenyi Waaqayyoon alaa eebbas hin qabu. Qabeenyi gaarummaan osoo hin hojjetin, gaarummaa osoo hin raawwatin ittiin jiraatanu yoomiyyuu taanaan eebba hin qabu. Qabeenyi qabeenya caaluu wanta qajeelaa yaaduu, wanta gaarii raawwachuu fi laphee qulqullaa'aadhaan deddeebi'uudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Amma yoonaatti karaa kana kan nu gorse, kan nu barsiise galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka wanta guddaa irraa barannus abdii guddaan qaba. Waaqayyo iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nuu godhe hunduma keenya nu haa barsiisu. Abboota keenya kana karaa gorsaan kana nu qaqqabsiisan Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya jira dhageessisu nagaadhaan naaf tura. Waaqayyo sin faana ta'u eebbifamaa. Ameen.